karaati seene si gala badeetiin dhufee jechuudha. Isaan guyyaa miilli kiyya odoo kara tokko na jetti ganda isaaniitti na jedhe gaafa miilli kiyya. Wanta isaan kana. Gaafa tutu gaafa biyya teenya dura dhufe. Miilli bakki dura keessa jedhe ganda isaaniitti. Allahu Akbar. Si galte guyyaan beelleen beeka. Guyyaan manaa bee guyyaa kamisaati. Guyyaan ganda isaanii jedhe seenna aduu jimmaatiin ganda isaanii jedhe. Allahu Akbar. Asri karra akka jummaa. Eega. Qarshiin gaafa suddee deemeen beeka. Qarshiin bakka irraa dhufteen siima. Masha Allah. Qarshii lukichaan gurguradhe. Allahu Akbar. Abbaan irraa bitellee siima. Abbaan irraa bite kirichaan irraa bite. Kirichaa irraa bite. Abbaan lukicha irraa bite kirichaan irraa bite. Qarshii meeqan irraa bite qarshii kudha tokkoon irraa bite. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Egaa. Egaa. Awa juga. Akkasitti kirichaan irraa bite inji. Qarshii kudha tokkoon irraa bite. Kudha tokkoo saniin keessa kaadhee si galee akkasitti gallakkisee ganda jalaa badee. Egaa kataaba ishee fudde 40 namarraa fudhadhee Allah kan nyata ko jira namni tokko 40 qabu duratti namni duratti oduu kitaaba binnaa yaadu beekte dur taajiruma kanaafoo eenyutu kitaaba madura qaree jira aariyaa fudhata aariyaa jedhani mucaa kiyya tokkootiitu qaraati seeneemee kitaaba na aareessi jeete si dhufe jeetuma dhaqee kabiira nama duraan qaree gale sanirraa aariyaa dhaqee fuudha abbaan qaaba niin bitaa jiru taajira feete taatu duratti taajira feete taatu niin bitaan jiru Masha Allah. Nama tokko dur qaree as jira ollaa kana jira ogaa gaggaafatee ganda biraa taatus gaggaafatee dhaqee amma mucaa kiyya tokkoo fi aariyaa si dhufe kitaaba akkanaan akka inni jee dhaqa taajira feete taatus ni binnan jiran duratti Ariyaan fudhee deemee jiru kitaaba 40 kana fudhee gaafa ta'u usulli kun jiru. Masha Allah. Sigalee 40 kana fudhee deemee jiru. 40 ogaan fudhee ci qajeele. Guyyaan kamiisaatiin gallakkise lubbuun tun garaan kun dhiiroon waan deema lakkee taa'e tun. Kophaa biyya tana tuqataa jedhanii yeroo san. Gallakkisanii. Egaa. Oma ajaa'ibaati. Tuqataa jedhanii. Awwa tuqataa naman dhiisu gideen bidhaan lafa ol ka'anii kana gidee bashoqaa kana iddoo tuqataa jedhanii oofanii. Sirri. Kanaaf yaafoo mucaa isa deemtaa tuqata deemtaa tuqataan jabaate jedhanii eessa kophaa deemta manaan jedhan noo dhiiroon hin deemuun hin ta'a duruun bahee ganda jalaa badee beekadhu garaan kiyya kun dhiiroo deebi bakka lama jira tokko deemu jira tokko taa'e jira miilaan numaan deemu garaan kiyya kun kara lama baheeti kanumaan miilaan deemu jiru dhugatti akkamitti deemta kophaa ta'e ati hin beeknetti deebi naan jaa kun hin deemin eega baate akkamitti deebita naan jetti gara lama ta'e odoon jiruun huuna eessatti aduun naadhiiti goola bakka jamtu aduun naadhiiti. Aduun guyyaa kamisaa goola siidhiiti. Goola kun watar gubbaa. Goola sanii aduun naadhiiti. Achi oggaa aduun naadhiiti masgiidaa jira. Masgiida akkasitti masgiida niin dhaqee akkana karaa ol jira. Waan dhaqee nama tokkoon argadde makriima kabiyya. Kanaa dhufe. Nama tokkoodde masgiida ganda keessa ganda tokkootti. Akka ganda tokkoo nam tokkoo masgiida dhaabbatee. Nama tokkoo masgiida dhufe. Sanii hojii saganne. Awwa kophaa siidhisee sindeemu kophaa siidhisee sindeemu kan jala ka'e jalaan ka'e mana isaanii geesse. Taasiyaa jira ganda wajjin dhayne achiniin bule achiin amma ganama jimmaa karaa laangeen deemaan jeen karaa laangeen deema goju akkasitti asumaan akkanatti asuma jalaatti watara seenteet wata keessaa baatee deemtaan amma gaa wayin karaa kami watar wayin jeeni watar karaa kami wayin jeeni banne fakkeenya qalbiin namaa tuni biyya takka goo dubbatan bar Ameerikaa jii mee qomatee sana keessatti inni mul'anni gartaar. Suudii jii mee Yabuutii jii qabal akkaan dhayne qomati teetuni footoo biyyaa tan takkaan dhaqinis akka fuuti footoo tan funi fuuti bar mee biyya takka yaadadhu Yabuutii jii mee. Akkanuma fuutee akkasi isitti hawwaa dhayite kanuma waan qomatee kan jiru kan nama quutee isu qalbii namaa tun biyya takka goo dubbatan qomati tun footoo fuuti. Akkuma nama gandisa jiru. Jiree lafa akkana jechuudha as dura dhufa. Amma qalbii laangee waa jettee jirtu. amma lakkee. Amma footootii qomatii keessa jirtu akkana jechuudhaan qomatii keessa jira. Mataa gubbaa akkatti gabbuutaa isa Anta qomatii keessa jala deeme malee wayin karaa hojii gaafadhe talma qomatii keessa san jalaan deeme. Hoggaan deeme duruun kararraa maqee fagaadde. Egaa fagaaddeen gaafadhe. Yaa waati duru irraa maayite akkana gaggoomaa gadi godhin jaalala watarsii katafe. Maashaallah. Watar maqanaa bira qaxaa gubbaara. Akkana karaa kurfaa illee cokotee gaara jalala. Akkana karaa kurfaa illee. Karaa kurfaa illee akkachi qajeelle man. Isiin akkan beesi jala. Isiin nu jala jirti sila. Maaliif qomatii keessa saniitii tokko jechuudha. Karaa sanitti haftee. Amma biyya tokko dubbatan qomatii namaa tun barta akkanaa itti fuutime.
يا أخا أنت قمتي تنجي خيطة جلان أكن قمتي خيطة كنا فكات وين قافد ده إيه قصير رامي تانجني ثلاثين دبي وترنين سنة أما كنا تركافتين قافد لما لانج إيش تكوس إيش لانج إيش دون جوتين لانج سنة شو ودون تكو جدين وقافد ودون تكو عندكم أنا سكان سنة ده أكن ودون ورا وتر أولبي ورا بيلك نبغى مثال كان ودون مقافد halal kalangge dia tak langi karan dia nak kana jani odon demo tu wacale sen anda anas kan achani kuno foto je langi de ganda mo juma saga den lage chi achirra dem tan kan ma dafa go garama deme namma amni ma anda ko achirra ma naman be ko ko dara sotan sila beredim inga fadde chama gale bere jiran jani dara so ne kuno kana aj hoja kan namya beredim tu cigal cilan nanjan aj hoja intal takka gala dem ma gala rai thana jala dem jan jalan kan jalan kacele intal te ora metot meto ba gaisi ang ganda kana tin dem ati kuno bakati dem ganda aj hoja kana cire kan ichis ka jelji aj hoja ganda ke dara sana kala shajati aku asira chunda banin jenin kamite kalbe no yote nanne beredim yabo Awak boleh fanjiran injiran. Ah, ya Rabbi naranggun ne malat. Ana guyala madina awat. Achirrai amma she Abdul Karim Jannani hajolle san karazu. Ora ora isoti. Achi karo jira shama jumurati. Ah shama kalra karo jira. Saya. Akasiti. Jolle no mana gode hunu ganda da jirani. Nuna tibredem. Achi ganda wada ila kecho. ah ichini chidde bitan Che ganda soto na ge. Ganda soto jolle ganda soto tenne ge se ganda china garsifte. nela de bitan Dela de bete chu yan ga fanjal kawan dura be saninin be chu. Allahu Eh wiya sani sanin be anta kawra kanya malang ga fanin. numbo Kaka walang gawan. Kasi wala takanin ba? Allahu akbar Kaka wado warra kanya ng gawatin. Sheikh yani asu dirasa karasu jiran jabo. Allahu akbar Siga Rahman nama karasa chuki. eh wallahi Andam sini asal dam. Warra ka wada kan faide sini warra tinke banki ma fite banki na khaju. Akka hujir ol kitani warra ganda je. Amu bakanya. Jolle negas boda ganda kanya jolle atani jirti. Warra jengkani ti egas boda dance da chanje chuki. Anima anu birai wala le bahasa lo sayon tu bedegara nama tume. ja she asinira rage ofena nulle ni Iga. ja Wa sana tu wala le bahasa. ja she asinira rage ofena Ah le se. lagi kaisa nu gara awal to kitanya wala lo tan ko ba mi wala la tan ko ba mi kana tabira unda gafi da ko pe Iga. Agatin jolle gandu yedenya takanati ganda jeng tu wa terba lama ko de dulu wa halo ni jitu kawas ni beta. Halo ni jitu. Aku terba lama ko ise khakan lakini ganda amata khun dulu khada ganda khutan. Terba lama ti dulu emas. Ganda mullu garani te. Iga. Ana samanta. बहुत डेंजरस बहुत दिन ana khakita khata बहुत ani khun ila darasa karasu jiran. Allahu akbar Iga. alhamdulillah yuti Sani tani da udira to tawa. Eh? Ganda darartani abar ganda raawutani boda bakamale na jetina ran nama. Hujir o chada. Kitabatin jira sijira ver yang ganda fan urte mata iga. Ada hunyan urte. Haraba mullu gote. Gafa kitawa sangal manin gain. Iga. Adunya jala gafa gorte. Sigale khasaran tanah Cina file. Andam sini damu. Wara jeng kitani. Iga warra mullu gotani. Wara agabe. Iga bo. Iga bo. Hati bar jabesite. Jabesite. Mujaki ya kala jirusani fi wara khayate. Iga bo. Abban oisite jabesite. Iga. Khabbang ergumale sin oisati sute ergiti. hanitim Hanitim sinji. abar sichi rafu Akkas gotani. karati nama dorka Gana gara galte. Iga bo. Gafa alu musanu gawat tigale. Hatu mal gorte je nakamire. Iga bo. Ajan Quran khata kara kana ni. Iga bo. Da'wa tawda jechi khedem se hujite da'wa tawda kal. Yoti qadru an jallata ati gawa khata sen tabagalti ayoti dibshan daite. Iga bo. An sheikh ibn juwate. Hada sheikh ala ni wa ala sheikh ta ni. انتو Sheikh ma tunsa. Bola ma fiddi. مفيد Ganna ma qabdi wa ma fiddi. Darasota ajira warreen hedduu khawgaa gale. Iga bo. Khawgaa gale bola fidatu ana sheikh akamin ergiti hadan kaju. An sadarkaa duratti tinjira ana mana sheikha. Isinu ba sheikha tasdate. Ya wa gurbaan ka yaqdir wa qadr sali man amma sheikha ta. Iga. Gurbaan ka yaqo wa qadr sali mutaqiya sadar sali di muka. Amma ka ya khani khaddamti. أما شيختي Inni kam tamu kamadila. Inni arra. Yadur mishain dai ne. Iga. هكذا بره Arran tan mishan da qaba. نعم هكذا Arra sheikhati akad dur gafa jolen ergitu ten ergitu kam jochu balan. نقب Iga ba. نقب Hujin sa undi da'wa ta'u qabti. Gafa inni duran jallate gafa ega debi ahana ergame. Ollana kamja. Iga ba. Mutana balo khundur jallada. Iga ba. Khitan khuwan qabun ma qaba. Abo khitan makkan nachu ram. Hege da'wa da'awit. دعوة كذا Khanin da'u khana chu.
jechi teessan hojiin teessan daawaa ta'uu qabdiidha. Naam. Barattoonni jechuudha. Warra mul'uuf godhee gaafa kitaaba ala jiruuf kana hojiirra oolchine wanni dhaamu yeroo hundaa'u kana dhaamsiin dhaabu kana barbaada. Gara deebiteetti hin deebi'e. Deebiin ati irraa na gaafatte akkamitti waan adda addaa kana akkamitti bartee kitaaba hojii bartee ati irraanfatte maal Inni dhaabala lakee. Sigale? Eeggachuutti waan jechuudha. Sigale? Akkamitti ogummaa adda addaa kana akkamitti Qaraatii keessatti mootii. waan jiru kana gaafii kana jechuudha. Naam. Kanaaf deebisaa hoggaan deebisu maal fakkaata? Ani garuu waan garee uumatti rabbi nama kan jira. Naam. Sigalte nuurun alaa nuura ni beeytanii sigale Naam. nuurun alaa nuuri hidhatuun waan gariin tarbiin uumatti nama kan jira. Fakkeenyaaf hangaafaan ganda jirus waan akka waa walaleessu kana walaleessuudhaas ani fakkeenyaaf odoon kitaabatti seennis hedduu waa walaleessuu ni qaba. Akkuma ijoolleetu akka lafa qabe. Taan eega shaliyya sachuunee bira dhaqeen akkasitti naqlii hidhadhe. Uumatti duraan ni qaba. Naqlii waan adda addaa walaleessu tani uumaa qabu irratti nuurun alaa nuuranii shaliyya sachuunee biraan taa'e. Inni kun mammaan tan biyyaala yeroo kana biraati. Kanuma. Isa bira taa'ee naqlii isarraa naqale waa walaleessu jechuudha. Naqlii tabaaraa jechuudha. Tabaaraa araboota waan inni duraan uumattis jalaa qabuuf jecha hedduu waa waliin walaleessaa jechuudha. Inni walaleessa. Akkasitti kitaaba jechuun wanni itti khanii wannan daraniin itti kitaaba qareensi muudeef saniif waaniin fakkeenyaaf silaa gantina kenne isintu qara inaan jee gaa'etiin akkas kennaan jaamire fakkeenyaaf ammaa waggaa akkas taate nuti jalqaba duraa gaafadhe qaboo nuti qaraatii tan irraan qabnu nuti qaraatii galii waan jiru hidhiyaatti beeyte namni tokko fakkeenyaaf karaa suuraan qabne fakkeenyaaf eeqa akkasii beeyta waan duraanis jalaa badee deeme jecha haalaan itti gartee waan san dadhabee irraa galu fakkeenyaaf yaaduudhaaf dhufa. Sanirraa kan ka'e akkasittiin hedduu nama daruun asabaasan dhaabbattee jechuudha. Hoggaan dura dhufeen duuba nama tokkoon akkaan jeen namni gadi ni beektan gaashee Abdulatif keenya san ni beeka yaabata jiru san amma laanga jiru san maaliin jeen amma gaafaan dura dhufe isaan na jabeesse. Sheekaan jeen ani kan iddoo nama na gargaaru waa iddoon qabu dhiroo namni kayyaan nama qaraa hoggaan jee ifi qaraatuma feetaa minaan jee qaraatuma feetaa miti dhaamsanii naa dhameen dubbata. Qaraatii feenaa yoo nama qara'u taate nama qara'u abada rabbiin hin dhoorku feetuma aktaa keessaachiin deebinnaan jee dhaamsana kanaadhaan. Sanuma qabattan. Sanumaan qabadde jechuudha. Akkasumatti kun rabbiin nagarsiise jechuudha. Rabbiin nama gargaaru. Takkaa ilaa kitaabaas. Qarshii wala takkittii ganamaa malee. Qarshii wala takkittii san malee. Sigalte kitaabaas odumaan inuma bakka rabbi marra kaayee inuma onna jiru. Sigalte akkasuma kanatti biyya teessan tabbaa tan abgaan xiqqoo ture gandaanis wal barree achirraan duraan mucaan jaani mucaarraa xiqqoo ol jijjiirame. Kitaabban jira kana kan warri keessan jirre jechuudha. Injira Faatiin aadaa fi abbaadhaa kan naan tokko warra keessan jiru warra irraa keessan jiru. Allahu akbar. Sigalte mucaarraa abgaan jijjiirame gandaanis wal barree mire achirraa dachii gandarraa fuudhuu eegale anama harka kiyya ammaa yoo naqun tuutte ilaala dura. Isheen qotatanii bulanii. Laal gartee harka kiyya ammaa yoo naqun tuutte ilaala dhuun sin jee. Gabaree biyyaatii fi ana yoo cina ilaalte hoggaan si jaartu nama rifachuuti gabareen asii. Harki isaanii qacalee kawucuu kaawunaa. Ani immoo ilaa ammaa durirraa qabi akka harka yoo kiyya ammaa durattis yoo harka kiyya qacaloome wii tokko tokko hoggaa dalagaa yeroo dalagaa ni jira kiyya qacaloome ni yaaddawan. Waa harkina qacaloome kamiin tayyati yaaddawa. Maaliif gaafa harkina qacaloome guyyaan tokkicha na hafaa qabee na luchaa walgala nyaata nyaachuu hin danda'are. Suniifuu hoggaa harkina qacaloome ni yaaddawa takka harkina qacaloome ilaa ammaan. Sheekh amma fa'aa. Akaawan jiraachuu baatus hoggi takka buruu meeshaa kiyya suus na bira jiraate garsu. Egaa sigarsu meeshaan ajjaarratti guutuutiin qaba. Hoggi takka kanaanii waa dhadhaa hundiisu. Egaa akaafaas dongoraa sadiitan. Akaafaas ilaa sadii qaba akaafaan ilamma. Allahu akbar. Dongoraa sadii qaba. Akaafaan sadii. Ulama darasaa dila tanaaf hawaasa dila kana biraa mooshe. Wayi sigarte akkasitti wadoo wannan jaalattanii fi dalagaa jaalattanii. Arbaafannaa dalagaa. Narraa fuudhi. Darasoonni yookaan jalqaba duraa horii nan beekne fakkeenyaaf sheebar jedhanii nama tokko kana laal ulamaa akkanaatti na taa'ee na dubarti. Ulamaa akkanaa tokko jedhanii ta'an
Hoggaa dhufan anuma gabalee dalagaa jiru kana namni kutee baana amma oduu biyyaatu oduma na ta'uti mucaa tokko ijoollee takka jedhaniitu namni kutanii eegan abban arga hasheekaa jedhan. Ani galtee gidee takkallee iftuulee ni sheekan fakkaatu weete si galee akkasitti namni duubatti gabalee dalagaa dhufees ana kana kanuma gartee takka waan najjala naannes takka anuma hafar faqa warqa dhufeetu dhiiroo kan firaati wakam jee si galee. Nulleen akkasii isinii dongoro ganama isinii dhufnee matinichi gidiraaree san keessatti isaanii dongoro. Si galtee akkas jechuu kiyya takka harka iyyaanii lafa taa'uun fedhu weete. Lafa taa'uun fedhu. Nasi aadaa jechuun asumaan sheek ammas. Saniif namni kun waa hunda hojjetu qaba. Fakkeenyaaf akkasittiin tawjiiratti si deebi'a. Waan gara gabaree dalagaa gabareetis biyya baaduu ta'e santaniin taa'e kana likkitti bakka an taa'e yoo odeeffatan gaariidha. Ani fi murraa jechuu kiyya. Hoggaa isaan san gafan biyya ta'e san yaabata taa'es akkasi achirraa hoggaan qote karaa bululootiif karaa qarsaa hoggaan itti qote achirratti fakkeenyaaf amma hedduu gabareen harkaa turan hoggaan fakkeenya ganda tokko haaraa hoggaan dhaqe akkuma sheekaniitiin na ta'anii akka sheekan kaaniitiin na ta'anii akka dalasoota kaanii jechuudha. Akkasiin na seeni kana gaamma fakkeenyaaf yeroo dalagaan jirtu hin dhaqaa uummata wanni kana bonaa har'a waa dalagu kana oorota dalagu kana haraqaa olii hidatee dalagu kana guuzaan kan dhayeetiin dhaqaa beete guuzaan kan dhayee hoggaan dhaqu fakkeenyaaf egaa waaniin kitaabaan bitu kanaan hojii oorota gandarraa fuudhee ifiin gargaara jechuuf dachii gandarraa fuudhee guuzatti kadhaa jechuudha. Guuzaatti kadhaa dhaqaan jechuudha. Guuzatti kadhuufi nama kana walitti hidhatee dalagu kana kanan dhaqee guyyaa tokko naaf qabaa jechuudhaaf dhaqaami. Hoggaan boona isaan irratti argee namni kun affalchee nama furuumi. Isaan gaa saniituma rincicanii ifnaa qabuu fa'aa xiqqootti ulfaatti ganaa isaan akka coodhiiseetumaan meeshaa doomaa isaan irraa ba'an garte. Harma galaaf Meeshaa kan kitaabatti hin jiraaree wayin sanii jecha meeshaa tolfadhaare. Meeshaa haaree bareedaa isaan dalagaan immoo wal lafa jiraare. Kan isaan irraa ba'anii beeraadhii san kaafaas. Soqaa jaanii kaawwan tabaadhaan hara ni jira. Egaa dongoraadhaa katakitti dachii dhootee garaa siite. Egaa kanaaniin fuudhee akkasi kaawwa ismu doomaa kanaan. Egaa hoggaan guyyaa torbaan lama taa'e duruu dachii rabbi gara galche kaawwan. Asirra dooma tokkotti hin eegamu madda baaseef. Zakora tokko dhaqee hoggaan makriiba irraa deeme. Zakora tokko dhaqee hoggaan torbaan lama duruun qardaa kana waliin halkii namaa kaasa nama tokko kanum sadiitiin kaasa. Bakka meeqaan dira qardaa kana bakka sadiin dira. Walakkaa tana direetiin maddichi aan dhaqee diree gamana diree qardaan lafaa kaasu nama sadii diree waliin jirtu. Keessi deemuu danda'u namni. Hoggaa torbaan lama ta'e duruun gara galche. Keessa deebi'anii ammaas wantoota godhan. Guyyaa nama ajaa'iban ka yaaboo edaa sheeni gootana qaama eega shee kanaan jaa. Way edaa sheeni dalagaa ni beeka. Edaa sheeni dalagaa ni beeka. Bari ati fuute bulchuu dandeessaa haruma naan jennu. Bara ati yoo fuute nama bulchuu dandeessaati. Egaa akkasittiin si galtee shafaatiin bana. Akkasitti karaa gabarummaatiin amansiiseetiin itti agarsiise ji. Amansiiseetiin maal jechuun na dhufan eegan amansiisee na dhufan. Bulaana abbaan keessaa bahin akkas godhaa bara. Tabbaa godaansifte. Tabbaan jibbeerraa taa'e. Tabbaa godaansifteen akkas godhaa. Harreetti hidhan jaamne. Hoggaan bulaanaa inni godaansifte sanaan ooluu godhee irraa nyaadde. Egaa kabiraa duruu na dhufe. Kottu yaa dachi tii takkaas fuudhii. Qotadhu. Egaa yaa dachi tii takkaas. Egaa dachi tii takkaas qotadhu. Wasiisan dhufee naan jabata. Akkanaan godhe harkee kanaan gurgurdachi. Buraana dachi ati manta irraa akkatti irraa muratte naan jabata. Abaluu kun takka irraan fatadha jaa. Buraanaan godaansifte. Egaa komiteen tokko naan jee amala yaadadha. Awal di biyya tanaa tana hunda irraa gochine sadarkaa keenya naan jedhachu jechuudha. Allahu akbar. Komitee tokko naan jaba. Akkanaan dachiin tabbaa dalagatu jechuudha. Egaa gabara biyya tanaa tana oo yaafnee sarka naan jaba. Komitechaan naan jaba. Akkasitti somsa fakkaate tara gabarummaatiin taanittiin sii deebi'a. Tagara ogummaadha. Fakkeenya amma waan garii waan takka fakkeenyaaf waan garii dha'u gaafaan horii jala jiruun bari gaafa dargidha. Biyyuma immoo. Biyyatti waan wanni tarkaan dha'uudhaan waan akka harkaan dha'uun.
Fakkeenyaaf gadi ammallee ni jirti isin garsuun ni danda'a. Waan akka isin jechuudha. Isin garsuun ni danda'a fakkeenyaaf. Taniin ni jirti fakkeenyaaf amma. Sanillee isin garsuun ni danda'a. Takkaa waan akka alaabaa fa'a fakkeenyaaf. Kan nuti argina Jibrii tana malee. Jibrii tana. Si galtee ni jirti fakkeenyaaf. Waan akka isin ammoo fakkeenyaaf gannatti hin bari gaafa horii eegu. Duratti gaafa dargisan hedduu amarallee ta'u nasiyaa namaanii haadha dargeen sun garuu amma inni qotee jeena rabu. Maal fakka isin naan jee marni barnoota hagaammaatiif gaafa dargii walatti. Gaafa dargiidhaa waa hedduu barsan ijoollee tana waa hedduu barsanii waan akka huccuu barsanii akkaratti ta'u. Ogummaa tana. Ogummaa tana. Manuma barumsaatti. An ijoollee jirraa hin bari'an takka mana barnoota handa gaafasiin ijoollee cidha xurraa hin bakka horiitti irraa bari'an. Gandii mana barumsaa qaree. Yoo isaan mana barnootaa qaran guyyaa wajjii horii eeyinaa achitti irraa bari'an. Achitti irraa bari'an. Fakkeenyaaf nasiyaanii yaadan. Fakkeenyaaf. Meeshaatti ilaalis. Isaan qabaniis ta'in godhanii nu himna. Isaan nu godhanii nu himna. Naaf lachuun haftee. Eegaa isaan nu godhanii nu himna. Isaan nu godhanii nu himna. Dargiin san godhe nama keenya barnoota gaafas maal akkam baratan. Zaalama seenanii zaakulan ijaan. Gaafa dargiidha. Galma zaalama seenanii. Zaalama seenanii zaakulan ijaan. Kanaaf waa hedduu carraa hedduu kun jira. Sigalte akkan. Zaa jabanii itti dacha'anii zaakulan galayaan. Dargi keessatti namni akkas. Namni waan amata baratu waan ji'a 3-4 barata jechuudha. Sigalee Guyyaa guutuu. akkasii jechuudha. Isaan taan gaafasiin bare. Taan deebiite. Taan gaafan qaraatti kana garii tanaan ijaadde waan duraanis akka fayyaa ni jechuuf jecha. Nama tokko jira. Danda'uudhaa yaabataa kana muummee osoo jennaani. Shee muummee yaaniini. Dawaa kana beekaa. Kitaaballee hin beeku. Dawaa kana baree jechuudha. Saniif isa kana walitti saahiba dalataa kana walitti saahiba dalataa kana walitti saahibanii nama jaalata darsoota kana jechuudha. Saniif iddoo wajjin saahiba taana achirraa nama najjala na kaayi jeeni najjaloota kanaas itti nama mari'ate hora qorqorroo dhabu kanaas jala deemuu ta'e jechuudha. Kanuma yeroo maqaa dalataa qaraatti dhaabne jechuudha. Yeroo qaraatti dhaan jirre jala deemee najjaloota kana mana sadii irratti hin bare jechuudha. Mana sadii hoggaa hojii deeme bare jechuudha. Baree lafatananii najjaalootiin lafatananii nalaalanii akka hidhate jechuudhaan jalaa katabadhee ilaan maanii qaba waan warqaan qaba jalaa katabadhee jechuudha. Allahu akbar. Sigaltee Awwaa dheeraa. niin qaba jechuudha. Waan qaba jalaa katabadhe. Allahu akbar. Maal jalaa kataba yeroo isaan lullujumaan luqatan kana anjala siga daftara kee fudhee mee fakkeenyaaf hin jaan namni tokko looyee kudhaniin qaba naa jaa yoo naan jee akkanatti hangam takkaan mitira akkanatti hangam takkaan mitira. Muka kana kan ol baasu kan hangam takkaan ol baasaan kanan gaafata. Yeroo isaan qalamatti dhaabeetiin itti qaba. godhan kana. Yeroo isaan jiran namni tokko looyii kudhaniin qaba naa jaalee naan jee lafatan akkamitti mitiruu qaba mitira labbaan hangam takkaan mitira akkanatti hangam takkaan mitira dheerinni hun hangam takkaa muka ol baasa waraajii inni utubaa. utubaa wanna kana dhaabbatu kun hangam takkaan ol baasee dhaaba. wanni kana ani maal jettanii waan kana Dareera waraajii faa jedhanii. waraajii wanti kana Waraajii ofaatii Amma akka illee. gad dhaabbatu utubaa jaaniin. kanaan gaafadha Alabbaa deemu kun waraajii jaaniin kan dagaleedha. si galtee kanaan gaafadha Maalchi? maal naan jarree awwaan kana hojiitti hoggaa seenan ifmaan namaa galteeti nuti tan kan ol barree hujumaan odoo dalanuutu Nu dhuftee jedhu. nu dhuftee jenna. Sumaaliif yeroo dheertu feeti. Sun yeroo dheertu feeti. Maaliif inni itti lafee tura keessa har'aas hoggaa waan takka haxa'e. Eessa na duraa ta'ee laalee eessatti irra seenee jee laalee mana hundirra qajeelcha. Maqaan isaa akkaanii qajeelchaa tura keessa yeroo dheertu argu bareechu inni. Fakkeenyaaf ammaan tana waan isaan itti lafaan san amma bilchoo harkachuudhaaf kanaan gaafadha jechuudha. Barreessu. Dirqeetiin jalga sigee bakka ilaa looyi dhibbaatti jalaa katame. Allahu akbar. Koo irraa kaasee. Allahu akbar. Sigaltee sana kan ittiin xuuree chikaaye. Anaa fixee chikaaye jiru namni tokko kana quba qabu naa baree quba qabu mana jala jaaree mana dhagaa kana ganda keessatti jechuudha. Soorratti jala jaaree mana dhagaadha. Gubbaan beeku inni mana magaalaa akkanaa kana beeka malee. Mana muka maashinaan dalagan kan. Malee kaan Kaan hin beeku muka soquus hin beeku. itti walba dhowuu kaan kana. Mana dhagaa gubbaa jala jaaree gubbaa fixadhu jedhanii goy beekaa ga'in na dhufe. Natti hogga dhufe. Naa baru quba qabaa minire yeroo sana ciira naa baru quba qaba. Najjara kaanis sodaate qaanfate najjara kaa yaammachuu Iyyaamuu sodaate. sodaate. Alama garaa kiyya keessa maaliif mudadde? Anti yaa naa barnoota yoo maallaqa naa qootee inni fudhaa. Naa qootu baatus naa barnoota naa taatiin jee. Naa taati garaa kiyya keessa mbaa. Jeetu maan itti seene. Guyyaa kun ittiin fixe mana san gartanii sifaan gartanii jira. Dhaqqabni nullee shaamil fa'aa. Ni jira. Ilaamaan ni jira. Guyyaa kun ittiin mana san fixe jechuudha. Gubbaa isaa. Guyyaa kun ittiin fixe. Sun san fakkaatti.
gara kaanit taate huccuulleen hin beeka. Huccuudhaa yeroo qaraatee dhaabneen akkasitti ilaan yaantee dheertuudha. Uummee osootiin jeen ansaakilaan numaan baraan jeen. Gaafas moo? Aniin baraan jeen. Takka makiina safii tanaa hodhuun hin baraan jeen. Makiina shifirma makiina tanaan hin baraan jeen. Irraa hin qabaan jeen. Taate sanis giraashaan si geessa naan jee beetimma. Mallee hin beeka. Amma achirraa huccuu dhaatii dura huccuu mataa nama salaaleetiin beekanis bira si geessu bira na geesse jechuudha. Waliin nu kannee bare jechuudha. Bare meeshaas naa bitanii si galte meeshaa naa bitanii waan na barsiisanis qarshii lafa kaayyatanii hangana nu kafala jaani kafallee fi Waan itti baratta. waan na barsiise waan qarshii hanganatti si barsiifna jaanii qarshii sana kafallee fi kitaaba irraatti waan guddoodha beekte. Gaafas keessatti 500. 500 ka gaafasii amma guddaa. Kitaaba ammaatti 15 ta'a. Kitaaba ammaa 15 ta'a. Isinii fa'i ibbisan jechuudha. Akkasitti 500 kafalee fi akkasitti meeshaalee 300 bitadhee akkasitti cirraa deemee mana muummee osoo dalagee jechuudha. Gaddaa Ujumaa gootanii dalagee jedhisa. mana muummee osootti tokko dhaqee uffadhee jechuudha. Uffadhee jechuudha. Muun qarsaa gaafa qarsaa jiru qarsa dhiisee nama tokko biraa deema. Assan. Eegas boodallee takka halooyitaaf kanaan. Halooyitaa asirratti yoo hin siima. Kana duuba halooyitaa tanaas arusii tokko lamin ajaje. Arusii tokko bakka raatitti ol dhufnee achirratti isarraa harkee bare. Hoggaan bare walitti seenanii shaakale. Hoggaan shaakale bare. Darasii tokko maal lanjee. Awwaati oduu atanan nannaa isuuti.